Harka akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun oduuwwan gurguddoo tibbanaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaan dhimmoota siyaasa dinagdee fi hawaasummaa kan biyyaa fi kan naannoo qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura. Koomishiniin maree biyyaalessaa ajandaawwan naannoo Oromiyaarraa mareef dhiyaatan fudhateera. Koomishiniin marii biyyaalessaa sagantaa ajandaa naannoo Oromiyaa walitti qabu guyyoota torban darban gaggeessaa tureen ajandaawwan naannoo Oromiyaarraa mariif dhiyaatan fudhateera. Koomishinarri olaanaa Koomishinii marii biyyaalessaa Piroofeesar Masfin Ariyaa xumura sagantichaa irratti haasaa taasisaniin marichi hirmaachisaa fi karaa dimokiraatawaa ta'een raawwatamuu kan himan torban kana keessa. Oromoon sirna gadaa keessatti egeree hanarraa bilisa ta'e horachuu fi duudhaan qabee duudhaan qaree dhaloota guddisaa jedhan afaan yaa'ii caffee Oromiyaa Adde Saadaa Abdurrahman. Guyyaan farra malaamaltummaa addunyaa kan naannoo Oromiyaatti yeroo 19ffaa fi dhaadannoo dhaloota safuu fi naamusa gaariin ijaaruun badhaadhina hunda galeessaaf jedhuun magaalaa Shaashamanneetti kabajameera. Mootummaan naannoo Oromiyaa malaamaltummaa diina waloo ta'e gamtaa hawaasaan balleessee dhaloota naamusa gaarii gonfatanii fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu fi xiyyeeffannoon hojjechaa jira. Afaan yaa'ii caffee Oromiyaa Adde Saadaa Abdurrahman saganticha irratti haasaa taasisaniin mootummaan naannoo Oromiyaa abjuu badhaadhinaa dhugoomsuu fi hojjechaa jiraachuu ibsanii Oromoon sirna gadaa keessatti egeree hanarraa bilisa ta'e horachuu fi duudhaan qabee duudhaan qaree dhaloota guddisaa kan jedhan torban kana keessa. Warri waamicha keenyaaf ulfina kennitan ulfaadhaa kanaftanis galaa jechuun uummanni godinaalee Oromiyaa garaagaraa hiriiraan qaamolee hidhatanii bosonatti afaniif waamicha dabarsaa jira. Godinaalee Oromiyaa garaagaraatti hiriirri waamicha araaraa abbootii gadaa, haadholii siinqee, abbootii amantaa, jaarsolii biyyaa fi qaamolee hawaasaa hunda hirmaachisee dhaadannoo warri waamicha keenyaaf ulfina kennitan ulfaadhaa kanaftanis galaa jechuun gaggeeffamaa jira. Haaluma kanaan godinaalee Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Qeellam Wallaggaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Gujii Lixaa fi Shawaa Kaabaa aanaalee garaagaraatti waamichi nagaa gaggeeffamaa jira. Ministeeronni fi gaggeessonni dhaabbilee garaagaraa godina Baalee fi Baalee Bahaatti hojiilee misooma qonnaa daawwataniiru. Mootummaan galmoota gurguddoo qonnaa wabii nyaataa mirkaneessuu kan alaa galuu bakka buusuu alergee dabaluu fi carraa hojii uumuu qabate milkeessuu fi hojii hojjetamaa jiruun bu'aawwan abdachiisaan galmaa'anii jiru. Daawwannicha irratti kan argaman deetaan ministeera qonnaa Dr. Mallas Mokonnin akka dubbatanitti inishitiiviiwwan qabannee hojjechaa jirru keessaa inishitiiviin qamadii isa tokko jedhanii oomishuu erga jalqabnes yeroo gara yerootti oomisha dabalataa sassaabaa jirraa dubbatan. Daayirektarri babal'ina waldaalee hojii gamtaa federaalaa Ambaasaadder Shifarraa Shugguxee cancala gabaa gabaabsuun fayyadamummaa qonnaan bultootaa mirkaneessuuf hojiin hojjetamaa jiru kan abdii namatti horee ta'uu dubbatanii daayirektarri olaanaan ce'umsa qonnaa federaalaa Dr. Mandaafiroo Nugusee immoo lafa hektaara tokko irraa callaa kuntaala 60tu argamaa jedhan. Hoogganaa itti aanaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Bariisoo Fa'iisaa gama isaaniitiin naannichatti oomisha bara kanaan lafa hektaara miiliyoona 11 qabxii 6 ol misoomerraa callaa kuntaala miiliyoona 337 oltu eegamaa jedhan. Akkasumas hooggantoonni naannoo fi ogeessonni seektara qonnaa hojii misooma qonnaa godina Baalee Bahaatti hojjetamaa jiran kan daawwatan torban kana keessa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan keenya gurguddootiif banaa qabannee dhiyaanne kanarratti xumurreerra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin waliin ture Marshaa Shoobbaa fi Gaaddisee Taanaa turre. Odeeffannoo dabalataa argachuu fi yuutuubii, feesbuukii, tiiktookii fi teelegiraamii biiroo keenya ordofaa isiniin jechaa torban oduuwwan kan biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.